Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'aan tana biyya keessatti ijoolleen teenya eega Jawaasii keessatti argamte uummanni Oromoo hundi asitti argama. Har'aan tana qeerroo tokko namatti argama waan as dhufeef kana aamiin maqaan keenya mee bikka kana maaliif baate as maaliif dhuftee? Basu becu. Ujah mereka asyik. Bisa kita zitin itu. Makanya buaya silent karena kayak itu jual itu karena nanti sini manajer. Manajer itu. Oke, buaya silent zero itu karena malu pecah itu malu pecah. Waan uffatanii kana sumbul muto ko ko qasanii jiru kana mo uffatu muto to waata koonni digochu jirtu kana injiro maanta urmin teemu mega ama kurani okay very da me fulu drop mal to bi okay kiyo yero baratte barnoota fiichabuutu maal ta'u fuula duraaf eegaanii barattaatee amma turani barachaa jirtaa bire eega baratte booda maal ta'u fedha fuula duraaf hogganuu fedha biyya bulchuu fedha bareedaadha fakkeenyaaf namni biyya bulchuu nama gurgurachuuf keenya irraa biyyaan bulchaa eega guddatee aangoo qabate Oromoo gurgura ati Oromoo gurguruudhaaf yaadanii qabda tasuma yoo maallaqa argatte amma maallaqa guddaa si kenne ana kana ni gurgurtama maallaqa nan jirtu jechuudha. Okay saniifuu tuji rabbiin si haa guddisu inshallah gaafii keenyas rabbiin nu haa deebisu amma asitti ammaan tana qabbantii si addeessitee kana jira saniifuu si addeessitee jirte jechuudha. Guyyaa tokkollee eegas dhufte qaamaa kanallee ni kenname waan dibattuuf hin qabdu. Okay galatoomii.